amma dura namni keenya sagaleen afaan oromoodhaa reediyoo caccabsaa miidiyaa hin ta'u jedhanii wanta isaan nutti qoosaa turan wanta diinni nurratti qoosaa ture san irra Sanyita deberu apa yang mau ternyata salcitunya wadishallow biyallow video adda isiniif qabadhee dhufe video kanarraa waa hedduu barattan itti bashannantan jedheen abdadha. Ilmaan Oromoo addunyaa tanarratti argamtan jirra jirtu baga guyyaa har'aa kana eedan isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa bifa gorsaatiinis bashannanas video of keessatti qabdu isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Video kanarratti akka bashannantan abdiin qaba. Jalqaba video kana isinitti agarsiisuudhaan duratti akka gorsaatitti dhaamsa tokkoon isinii dhaaba. Akka Oromoo tokkooti jechaadha. Ilmaan Oromoo addunyaa tanarra argamtan hundi keessa wal cina dhaabadhaa, wal gargaaraa, wal deeggaraan isiniin jedha. Akka Oromoo tokkooti jechaadha. Yoo wal gargaarre, yoo wal cina dhaabanne, yoo tokkummaa qabaanne bakka hedduu ga'uu dandeenya, waa hedduu kuffisuu dandeenya, waa hedduu kaasuu dandeenya isiniin jedha. Guyyaa har'aa shamarran Oromoo kan TikTok irratti beekaman naamusaan amalaan barnoota garaagaraa kennuudhaan beekaman kan garuu follower isaanii hedduu xiqqaadha kan barsiisuu danda'an kan ammoo jeequmsas yookaan wanta badaa wanta gadhee hin dubbanne kan nama hin arrabsine kan amala qaban nama naamusa qaban garuu follower dhabuurraa kan ka'e faayidaa TikTok irraa argachuu malan TikTok irraa argataa hin jiran shamarran sanneen isin garsiisa. Isin warri video kan argitan ilmaan Oromoo dhaqanii follower jaraa akka taatan akka like gootanii hordoftanii akka bu'aa yookaan faayidaan TikTok irraa argamu jaraafis kafalamu akka gootan gamanumaa isinii dhaama. Inni biraa ijoolleen keenya miidiyaa irraa fagoo jira. Miidiyaa keessatti hedduu hin beekamu. Miidiyaa keessatti bu'aa miidiyaan qabu ofiis argataa hin jiru, saba keenyas barsiisaa hin jiru. Please irra deebi'een isin gaafadha. Ijoolleen keenya gara miidiyaatti kootan. Miidiyaan nama biraatiin dhuunfatamee jira. Waan akka YouTube, TikTok, amma Facebook fi wanta garaagaraa Instagram wanta baay'ee Twitter fa'aarratti jechaadha. Namni keenya hin jiru. Irra caalaan ijoolleen keenya kan jiran Facebook qofa irratti. Facebook irratti faayidaan isin argamu Facebook irraa garuu miidiyaa biraa yoo dhufte waan akka YouTube, TikTok, Telegram fi wanta adda addaa irratti yoo follower hedduu qabaatte kafaltii ni argatta jechaadha. Bashannanaatuma kafaltii illee irraa argachuudha. Kafaltii argachuudhaaf garuu follower nama si hordofu argachuun dirqama. Guyyaa har'aa shamarran Oromoo lama isiniif qabadhee dhufa. Shamarran TikTok irratti beekaman jechaadha. Garuu wanti isaan dalagan, wanti isaan hojjetan jechaadha waan hedduu nama bashannansiisuudha. Garuu follower hin qaban. Ittiin jalqabaadha. Suusuu Oromoo jedhamti. Suusuu Oromoo dhugaa nama gaariidha. Wanta ittiin dalagu, wanta naamusa qabu, wanta nama hin jeeqne, hamilee namaa hin tuqne, wanta saba amantii fi wanta garaagaraa irratti miidhaa hin qabne dalagii jechaadha. Suusuu Oromoo asumaan jajjabaadhu siin jechuu barbaada. Ilmaan Oromoodhaa mucayyoo tana follower ta'uu fi danda'uu qabdan. Akka like gootanii fi share gootanii fi beekamtii ittiin argattu kafaltii akka argattu gochuu hin dagatina. Viidiyoo tan isii akkuma argitan kana kun viidiyoo babbareeda, viidiyoo hedduu nama bashannansiisu dalagii jechaadha. Suusuu jabaadhu bifuma kanaan itti fufi yeroo gabaabaa keessatti bakka guddaa akka geettu abdiin qaba siin jechuu barbaada. Asumaan egaa jabaadhu ilmaan Oromoo akkas jajjabeessan abdiin qaba. Warri viidiyoo kiyya kana argitan mucayyoo tana asumaan jajjabeessaa hamilee kennaa fi wanta godhaa maaliif wanta amantii hin dubbattu, wanta siyaasaas wanta badaa hin dubbattu, garuu nama jaalatamuu qabu, nama kabajamuu qabu, waa'ee nama sanii irratti ni dubbatti, wanta
godhuu dandeettu hanga humna isiitiitti godhaa jirti jechaadha. Miidiyaan gamoo kamiinuu haa ta'u dhiibbaa qaba. Yoo ati irratti dalagde yoo fooloowara qabaatte yoo nama si hordofu qabaatte dhiibbaa gochuu danda'a hawaasa irratti. Kanaaf ijoolleen keenya Facebook irra qofaa miti gadi bu'aa miidiyaa garaagaraa irratti fayyadama irraayis fayyadama. Itti fayyadama irraayis fayyadama. Namoonni biroodhaa fakkeenyaaf akkuma guutuu Itoophiyaatti warroonni afaan biraa dubbatan miidiyaa irraa akka gaarii fayyadamu jiran wanta akka yuutuubii kana fa'arraa hedduu fayyadamu jiran galii gurguddaa argachuu jiran. Okay, bicaayoon itti aantu naafii jedhamti naafi kush. Bicaayoon tunis wanta ajaa'ibaa wanta babbareedaa akkuma argaa jirtan iskiriin irratti wanta babbareedaa wanta nama gammachiisu wanta irraa bashannanan wanta amantii waliin qabanne wanta siyaasaa badaanis waliin qabanne dalagdi jechaadha. Isee kanas akkuma taanii akkuma suusuudha fooloowara ta'aafi dhaqaatii laayik godhaa fi fooloo godhaa wanta isiin dalagdu daawwadhaa ittis bashannanaa isiis gargaara sappoortu walaa goonu. Bifa kanaan wal guddifna jechaadha. Haala kanaa yoo deemne ofiis bashannanteet nama sanis fayyadamaa goota akkuma namoota kaawwanii jechaadha. Namni keenya hedduun nama keenya xiqqoo dadhabina qabna gara miidiyaa irratti jechaadha. Maaliif amma dura namni keenya sagaleen afaan Oromoodhaa reediyoo caccabsaa miidiyaaf hin ta'u jedhanii wanta isaan nutti qoosaa turan wanta diinni nurratti qoosaa ture san irraa nutis wanta san fudhannee dhiibbaa mataa keenya ofirratti godhuu turre jechaadha. Of gadi qabuu turre amma yeroon sanii miti. Jijjiiramee jira. Yeroo wajjin jijjiiramuu qabna. Haa jijjiiramnuun isin jedha. Ijoollee kana fooloo godhaa, ijoollee kana jajjabeessaa akka beekaman godhaa, beekamtii akka argatan godhaa fi anas asumaan na jajjabeessaa. Anis akka beekamtii argadhu YouTube kiyya subscribe gochuudhaan akka guddatu naaf godhaa. Ilmaan Oromoo addunyaa kanarratti argamtan hundi keessanuu wanti walii godhuu qabnu yoo jiraate akka baay'ina keenyaatti akka heddumina keenyaatti homa namni na gargaare jedhe saniin wal gargaaree wal guddisuu aadaa godhannu isinii jedha. An Profeesar Mubaarak Baadheeti. Viidiyoo biraatiin walitti deebina. Viidiyoo kanarraa barumsa argattan jedheen abdadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaan isinii jedha. Maluhu Fardako Side pada gafko Fardako Side pada atiko Oh Jalele Harebiu Fardi Fole Fardako Finfinne garmami natti kotu Borako malinsi sakalani na obsite meatu Fardako balen gubba garmami natti kotu Fardako harar garmami lafti ketu Fardako walla garmami ambas biya paketi